السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت وردتك يا جالة موفيك بجمع كم جرتن فيا جرتني على مني سأنا منك يستنجا سنين جتشها الرانتان دبي دفيت جرا هر فيديو ada tata taka kawat dفيت جرا إيقاد أقوى قد ما تناول إنترا سنين جدا وأنا جايباتي يلا نمني سرپرایزی ajaa'ibaa si goona magaalatti kootu naan jedhanii jirani. Hedduu takka viidiyoo haga dhaqu muddamee sarpiraayiziin kun maal akka ta'e jechuun nama bilbilee akka naan jedhe yeroo jalqabaatii fi waan hojjettu dhiistiniin dafii kootu naan jedhani. Kanaaf muddama mana kana sirreessee deema jechuudha. Maal akka ta'u soba ta'a dhugaa ta'a keessi kee sodaatus deemee arguu qaba kan jedhu murteesseeraan waliin turamee maal akka ta'u turtii gaarii qabaadha. Wanti kun sodaachisellee shakkee hedduu takka shakkee baay'ee nagahee namaa amananii bakka ana sodaachise walumaa galatti wanti kun soba ta'inna sarpiraayiziin akkana kamaaliif bilbilanii dafii magaalatti kootu sarpiraayizii ajaa'ibaa tokko sii bituufi naan jedhanii sira sarpiraayiziin maal akkana hooka maali waan hojjetu dhiisi dafii kootamu naan jedhanii baasiin jedha wanti kun dhagaa ta'a soba ta'a keessi keenya sodaata jira garuu mootu namni akkas naan jedhe kuni tasuma nama nan sobnee fi nama hojjeta akka waan akka biraatti waan akka sobaa kana nama irratti hojjetee miti tasumaadhu. Kanaafuu amanuufillee guutumaa guututti immoo haalli inni itti nayamee fi waan naan jedhanii shakkisiise. Walaakin naafii hojii waan laalla qalbiin tiin sodaatullee ima deema waan jiru isinii waraaba garuu sodaatatu jira waan ta'eef sirrittillee isinii waraaba gara nama hojii yoo waan nama jechuun wanatti isinii waraaba mee hojiin ba'u hundaafu viidiyoo kana akka dhumaatti ilaala. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo firaankilee na godhan egaa. Mee walumaan laalla hundaafuu turtii gaarii qabaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Walumaan gara magaalaa adeemnu. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana ispaaltii gahee jira jechuudha. Ispaaltii gahee jira gara magaalaa deemuuf kun akkuma argitan ni mul'ata jedhee yaada'ani. Adaamaa keessa naannoo Wanjimaa Zoora jira akkuma argaa jirtan kana kun asii karaa tanaan ol bahee ammaan tana makiinaa bira gaheera jechuudha. Taaksii yaabbatuu fi taaksii eeguutti jira. Egaas booda egaa waan uumama wajjimaan kan laallu ta'a. Isin viidiyoo agarummaa laaluu fi laayikii sheer gochuu qofa. Agarummaatti immoo turtanii waan ta'u laaluudha. Taaksii keessa jira. Haala ta'e akka takka isinii waraaba jechuudha. Naannoo kana ni beektan jedhee yaada namni Adaamaa beektanii. Egaa naannoo Wanjimaa Zooraatiin garas ba'aa jira. Akkana isiniin jedha. Sarpiraayiziin kuni anaaf jechuun haala naan jedhamee fi akkamitti akkana yaadameetu na faarawaa ta'e. So mee maal akka ta'e wajjumaan laalla jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana gara marfata irra ga'uu kaane yookaan maazoorra ga'uu kaane egaa sagalee kaan irraa balleessee maaliif hoca kaan qaba waan ta'eef yuutuubiin eeyyamu kanaafuu amma irrattidha jechuudha sagalee maaliif fakkeenyaaf amma gadi baanii magaalaa keessa gisee waa horaaban waa baay'eetu sagalee keessa galaa yeroo san immoo gaarii miti nama adaba jechuudha yuutuubiin sanis sagalee amma irratti dhufi jira. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa sarpiraayizii kana walumaan kan laallu ta'a. Laayikii godhaa sheerii godhaa namoonni immoo as dheenna kana maatii kiyya taatan hedduu takka galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Warroon duraarraallee ilaalaa jirtanii duraan na hordofaa turtanii koomentii barreessaa turtanillee baga nagaan dha'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Haaraa warri taatanis subscribe gochuudhaan maatii siimboo akka taatanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo gabbaanii gisee waraaban xiqqoo namatti ananatti hin tolu namni nama barbaachisa viidiyoo gabbaanii waraabuudhaaf namni sirriitti nama barbaachisa namatti hin tolu karaa
hedduutu akka namatti tola. Yeroo ammaa kana margis marguutti jira waan ta'eef baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti egaa achi geenneetiniini yoo natti akka namatti tolanii waraaba. Kunoo taaksiin dhaabataa deemti. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasumallee warroonni gaafii qabdanii gaafachuu dandeettanii dhiifa manaa godhaa warri keessan na gaafataa turtan immoo wallaa dura waan haalli na mijaa'inii fi warroonni meeshaa nuu bitii waan takka gatii meeshaalee nutti himettan wallaahi natti hin tolle jechuudha dura. Amma garuu abbaan barbaadan lakkoofsa kiyya as jala isinii kaaya. Abbaan barbaadanii waan barbaadan ajajachuu dandeettanii. Meeshaa kan isinii bituu dideef yookaan gaafii keessan kan cadhisee fi meeshaan namaa kun daraan nama ulfaataadha. Takka yoo jalqabe nama baay'eetu naa biti naan jedha waan ta'eef ani immoo biteetiniin gara baadiyaa geessuu hin danda'u saniifi isinirraa usa jechuudha. Garuu bitee biroo isinirraa taa'u jettanii isinii bite yookaan immootu kan walii galuu dandeenyuun isinii bitee maatiin keessa yoo kan fudhatu ta'e akkasitti haala hin mijeessa jechuudha. Akkana mazura geenne gadi joorreetti jirra. Kanaaf warri meeshaa nuu bitettanii keessaa nuu barreessitanii bitellee baay'ee bira kaa'uun bakka kaan rakkisaadha waan ta'eef isinii bitaa yeroo muraasa keessatti maatiin keessan dhufee kan fudhatu yoo ta'e isinii bite makiinallee konkolaataa namni ani beeku ni jira kan fe'umsa akka qabu. Kanaaf haala isinii mijeessaa isin muutu erga bitaneen booda maatii keessanitti himtanii maatiin keessan akka fudhatu yoo gootan salphaadha isiniin jedha. Akkasitti akka hubattan abdiin qabaa malee waan biraatiif miti. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kunoo magaalaa keessa geennee jirra amma naannoo Waarkaa jirra. Waarkaa ni beektan jedhee yaada. Waarkaa bakka makiinaa duqeetitti yaabbatan naannoo san ge'aa jirra. Akkana yaada keessan barreessaa koomentii barreessaa isiniin jedha gaafillee yoo qabaatan barreessaa. Egaa walumaan kalaallu ta'a gadhumaatti dheeran wajji kootta. Maashaallah akkuma argitan kana mana kana na seensisanii jiranii. Maal akkanaa bitan garuu naan galle maaliif firiijillee ni qaba televezyiinallee ni qaba. Maal akka yaadam qofan beeku wallaahi maashaallah kam namatti tola firiijiiwwan hedduu takka qaalaanii jiranii gatiin duraan an beekuuf ka'amma jiru. Bismillah hin amanamu jechuudha. Midijaan garaagaraa jira, eeleen daabboo jira, firiijiin jira. Egaa honni hunduu guutee jira jechuudha. Sirriitti illee waraabuu baadhu akka takka waraabaa jira. Maal akka bitamuuf yaadame hin beekne hanga ammaatti lallaalaatuma jira. Egaa firiijiin kun firiijiin duraan qarshii 15,000 galee amma 25 jira. 20,000 ka ture 35 jira. Dhugaa isiniin jedha hedduu namatti babbareeda garuu hundi isaatu. Ani waan sarpiraayizii kana waan yoonni ta'ee jiruufu gatii isallee sirriitti hin gaafanne garuu yoo barbaadan itti dhaqee isin waraabuu danda'a amma. Gatii tokko qofa isa kana banee gaafadhee jira. Qarshii 25 naan jette jechuudha firiijii kana. Egaa akkuma leetirii isaatiin garaagarummaa qaba hundiyyuu. Leetirii xiqqaa guddaan tokko miti gatiin isaa. Wanti hedduu akka na ajaa'ibe immoo mana kanatti jechuudha akka isaa ta'ee eelee daabboo. Ani ni qaba ture qaata ergan bitee garuu argee gaafadhe eeleen duraan qarshii 5,000 amma qarshii 12,000 naan jedhan hedduu akka na ajaa'ibe jechuudha. Meeshaalee kanneen keessaa isa akka ajaa'ibaatti na ajaa'ibe eeleen daabboo jechuudha. Eelee daabboo ni beektan jedhee yaada. Qarshii 5,000 turte dura jechuudha. Akkana asseenne lallaallee amma immoo achi gadi na baasanii wallaahi hedduu takka rifataatuma deemaa jiran gaammaattu. Na laalchisee achi immoo kan na baase jechuudha. Mangara amma akka deemnullee naan galle garasi kun amma ala dhaabbadhee ol raabaa jira akkuma argitan kana. Mana kana qooyi malakkeeffadhaa yoo maaliif asitti immoo na sobuun qaban jedhee ala dhaabbadhee ol raabaa jira jechuudha. Eeleen daabboota isiniin jedhe sanniini ala jira amma mana keessaa gadi baanee balbal'afoo maabiraata illee jechuudha. Achi jira har'an tana gudii ta'uu edanatti fakkaate. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya kunu ala jira. Amma baane garas deemnee bakka aaree jechuudha bakka maaliif na sobdee maal aaraa deemaa jira. Garuu aadaa dubbiin akkasii miti mana kana kan deemneef meeshaaleen baay'een asitti kuusaa meeshaaleeti jechuudha. Wanti bituu jedhan kun kuusaa meeshaalee keessatti argama. Kanaaf achi deemnee dhugaa hedduu takka rifadheen ture. Egaa achi geenneen booda namitti natti himte jechuudha. Meeshaa maashinii uffata miiccu.
maashaallah tabaarakalla waan ani yaanne jechuudha. Waan ani tasumaa hin yaanne maaliif gatiin isaallee iddoo tokko qaalii waan ta'eef tasumaa ani piraankii jedhaa inni la sarpiraayizii ta'a jedhee yaanne waan kana bakka amanuu hin dandeenye haga mana ga'utti akkasii kunoo isa kana naaf bitamee jira. Maashiniin uffata miiccu kunoo naa baasaa jiranii onni irraa gadi istooriin isaanii asii bakka gurgurtaa osoo hin ta'in bakka biraa jira jechuudha. Yoo achi laalleetiin hin baanu hedduu akka bakka maaliif jedhee yaaree ture garuu bakka kuusaa meeshaa nageessan jechuudha. Waan hedduu akka nama ajaa'ibuuf hedduu namatti tolu namallee rifachiisa. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya kun akkuma argitan kana namichi nu hubachiisaa jira akkaataa itti miiccanii maala akka godhani. Egaa isin warri biyya alaa jirtan isin guyyaarraa miicitanii nuti garuu waan isa fayyadamneef odeeffannoo isaa yookaan immoo akkaataa itti godhan nu hubachiisaa jira jechuudha namichi. Akkana gootan jedheetiin inni dhageettanii haga tokkommoo sagalee irraa muree jira. Akkana isiniin jedhaa sarpiraayiziin kiyya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Maashinii uffata miiccu sarpiraayiz ta'eetiin jira. Hedduu takka galatoomi jechuun hin barbaada. Hanga jedhu oli kunoo akkuma argaa jirtan kana gatii isallee yoo barbaaddanii isinii hima. Akkana isiniin jedhaa hordoftoota kiyya gatiin isallee akkuma meeshaan garaagarummaa qabu biyya keenya keessatti maarkiillee sirriitti ilaalama. Maarkii meeshicha sanii akkasii kunoo mana galee gizee mana ga'u kun immootu. Egaa mana ga'een booda viidiyoo kana isinitti agarsiisuuf jecha waraabee jira diqqoo. Akkana kunoo mana ga'ee irraa baasnee lallaalaa jirra hedduu takka gammannee jirra. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ani waan biraa ani waan eeguun agarra jechuun televezyiinii illee miti achi seennaan himaa bakka maaliif jedheetuma bakka waan naayyuu dhufne jechuudha. Maashinii uffata ammoo tasumaa naa bita jedhee yaanne hedduu takka galatoom jedhaani abbaa mana kiyyaatti kanaa bite asumaanuu sarpiraayizii kana godha jechuudha. Egaa kana fakkaata gatii isaa barbaadan taanaan isinii barreessa bakka koomentii san jalatti barreessa.